Saba sablammi biyyatti amma amma yeroon amma na dhagayaa dhugaan isinii hima jaalalaan dabalamuu nama tokkummaan hunda amma amma yeroon amma saba sablammi biyyatti amma amma yeroon amma na dhagayaa dhugaan isinii hima jaalalaan dabalamuu nama tokkummaan hunda mootummaan badhaadhinaa qaroominaa mootummaan badhaadhinaa duroominaa isaa gonfachiisee saba sablammii biyyatti kabajaa fi ulfinaa dhugaan dhoksuu hin taatu ni mul'atti akka beektuu baatu dhugaan dhoksuu hin taatu ni mul'atti akka beektuu baatu. Saba sablammiin biyyatti amma 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 na dhagayaa dhugaan isinii hima jaalalaan dabalamuu nama tokkummaan hunda amma 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 saba sablammiin biyyatti amma 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 na dhagayaa dhugaan isinii hima jaalalaan dabalamuu nama tokkummaan hunda. Mootummaan badhaadhinaa sakaa dukkana gabrummaa mootummaan badhaadhinaa ibsaa daandii bilisummaa mootummaan badhaadhinaa gonfachiisaa mirga abbaa biyyummaa kan qabne hiyyummaa kan qabne gabrummaa. Meena dhaggeeffadhaa hubachiisa jecha kananiidhaa gammachiisa waa hundarraa dhugaa gammachiisa jiruu bilisummaa kananiisa kabajamoo muummee ministeeraa bichuukoo malee silaa eenyu Itoophiyaa tarkaanfachiisa.